የቤታቸውን ሰላም ለመጠበቅ ሲል እግዚአብሔር የሰጠው ትእዛዝ ነው ማለት ነው። ያው የህሊና ነጻነት፣ የቤተሰባችንን ደግሞ ሰላም ለመጠበቅ ያው አመንዝራነት ሰላም ማጣት ነው፣ ነጻነት ማጣት ነው። በአጠቃላይ ሰው አመንዛሪ ሲሆን ወይም አመንዝራ ሲሆን ከእግዚአብሔር ሕግ የወጣ ይሆናል እና ይህንን ለማስተካከል ለማረም ራሱ አምላካችን እግዚአብሔር የሰጠን አንዱ መመሪያ አንዱ ሕግ ነው ማለት ነው። መጠሬ ጉዳን ሀረቲን በረታ ጅሩ ኢንሰጋገሊኒ ከንጀዱዳ ኢንሰጋገሊኒ seerota Musee keessaa seerota Museedhaaf kennaman kurnan keessaa inni tokko hin sagaagalin kan jedhudha jechaadha. Seera ba'uu boqonnaa 20:14 irrattis ni dubbifna seera kana. Tarii seerri kun ilma namaatiif kan kenname walabummaa sammuutii fi nageenya maatiitiif yookiin nageenya maatii tiksuudhaaf eeguudhaaf Waaqayyoon kan ilma namaatiif kennedha jechaadha. Gaa namni sagaagalu sammuu isaatiif walabummaa hin qabu jechaadha. Birmadummaa hin qabu jechaadha. Sammuun isaa jeeqamaadha jechaadha. Nageenya illee hin qabu, maatii isaaf illee nageenya hin kennu jechaadha. Namni hojii akkasii kanarratti hirmaatee hin jiru naamusa gaarii kiristaanummaa keessaa qooda hin qabu jechaadha. ማመንዘር ሌላ ስሙ ዝሙት ይባላል። አመነዘረ ማለት ዝሙት ፈጸመ ማለት ነው። አንድ ሰው አንድ ለአንድ በተቀደሰ ጋብቻ ከተፈቀደለት የትዳር አጋሩ ጋር ከሚያደርገው ውጪ የሚሰራ የነውርና የርኩሰት ስራ ነው። ይሄ ስራ መጀመሪያ የተፈቀደለት አለ፣ የተፈቀደላት አለ። ሁለቱም ማለት ነው። ለወንዱ የተፈቀደለት ለሴቷ ደግሞ የተፈቀደላት ነገር አለ። እሱም አንድ ለአንድ አንድ ለብዙ አይደለም፣ አንድ ለአንድ። ይሄ ማለት አንዲት ሴት ለአንድ ወንድ፣ አንድ ወንድ ለአንዲት ሴት። ይሄ የተቀደሰና የተፈቀደ ትዳር ነው ማለት ነው። እና ከዚህ ከተፈቀደው ትዳር ውጪ የሚሰራ ነውርና እርኩሰት ዝሙት ይባላል። ከተፈቀደ ትዳር ውጪ፣ ከተባረከ ትዳር ውጪ፣ እግዚአብሔር ካለው ሐሳብ ውጪ የሚሄዱ ሰዎች ምን ይባላሉ? አመንዝራዎች ወይም ዝሙት ፈጻሚዎች ይባላሉ ማለት ነው። አማ ኢላላ ጀራ sagaagalummaa jechuun maal jechuudha yoo jenne, abboommiin Waaqayyoo ilma namaatiif kenname dhiirri tokko shamarra takka waliin, shamarri takka dhiira tokko waliin fuudhaaf heeruma raawwatanii seera qabeessa fudhatanii argatanii Waaqayyootiin eebbifamanii gaa'ila hundeeffachuu ni danda'u. Kuni kan eeyyamamedha. Wanti hin eeyyamamin immoo maali? Gaa'ila raawwatameen alatti namoonni dhiirri yookaan dubartiin dhokatanii dhoksaadhaan xuraa'ummaan raawwatan. Xuraa'ummaa jedhama kun sirumaayyuu. Gaa'illi Waaqayyoon eeyyame sun qulqullaa'aadha. Gaa'illi yookiin gaa'ila osoo hin jenne gaa'ila isaanii dhiisanii warra siifachi deeman immoo xuraa'ummaa keessa jiru jechaadha. Utuu gaa'ila qabanuu gaa'ila isaanii dhiisan yookiin utuu gaa'ila eeyyamamaa Waaqayyo biratti fudhatamaa ta'e hin qabaatin warri sagaagalummaatti bobba'an namoonni sun xuraa'ummaa keessa jiru jechaadha. Kanaafuu sagaagalummaa kan jedhamu hojii akkasii jechaadha. Hojii gaa'ilaan alatti, eeyyama Waaqayyootiin alatti, fedha Waaqayyootiin alatti raawwatamudha jechaadha.
Inni kun immoo naamusa gaarii kiristaanummaa keenya irratti xanqii qaba. Naamusa gaarii kiristaanummaa keenya ni balleessa። ስጋዊ ፍላጎትን ካልተቆጣጠሩትና በአግባቡ በተፈቀደው መስመር ብቻ ካላኖሩት ነፍስንም ስጋንም ከሚጎዳ ነው። ነፍስንም ስጋንም ይጎዳል ዝሙት ማለት ነው። እና ያ ሰውም ራሱ ሱሰኛ ይሆናል፣ የዝሙት ምርኮኛ ይሆናል። እንደዚህ የሚያደርገው ወይም እንደዚህ የምታደርገው ሴት፣ ወንድ ብቻ አይደለም ሴትም ወንድም በዚህ ጉዳይ ተጠያቂዎች ናቸው ማለት ነው። fedhiin foonii keenya luugama barbaada. To'atamuu qaba. Akka maluuf itti qabamuu qaba. Eeyyamamneef qofarraa akka deemuuf, kan hin eeyyamamneef immoo akka dhiisu. Yoo kana to'achuu baatanii amala akkasii namarratti iddoo guddaa qabaannaan Dubartii garaagaraa waliin, shamarran dhiira garaagaraa waliin, sana booda hoo araarni akkasii kun sanis bakka hundarra deemuun amaleeffataniiru jechaadha. Inni kun immoo foon keenya qofa miti kan hubu, foon keenyas ni huba. Dhibeewwan garaagaraatiif nu saaxila waan ta'eef. Lubbuu keenyas ni huba. Waaqayyorraa lubbuu keenya adda baasaa jira waan ta'eef. Kanaafuu foonis lubbuus ni huba jechaadha. Isa foonis lubbuus hubu kanatu sagaagalummaa jedhama. Namni kana bare sun immoo maal jedhama? Nama araada sagaagalummaadhaan qabamee jedhama jechaadha. Kanarraa of eeguu danda'uu qabna jechaadha. ማመንዘር በዚህ ዓለም ስጋዊ ጤንነትንና ህይወትን ለታላቅ ችግር ከማጋለጡ በላይ ተመልከቱ፣ አንድ በአንድ ብቻ ከማጋለጡ በላይ ቤተሰብን የሚበትን ነው። ሰላምን የሚያናጋ ነው። ለማህበራዊ ቀውስ የሚያጋልጥ ነው። በደንብ እየተከታተላችሁኝ ነው። ቤተሰብን ይበትናል። ባል ወይም ሚስት በዝሙት ከትዳር ውጪ ሲወሰልቱ ልጆች ደግሞ ወላጅ አልባ ይሆናሉ። ባልና ሚስት ወይ በበሽታ ሊሞቱ ይችላሉ። ልጆች ደግሞ አሳዳጊ ያጣሉ። ወይም በትዳር ዓለም ራሱ እያሉ ትዳራቸውን ሊያፈርሱ ይችላሉ። ልጆች በዚህ ምክንያት ይቸገራሉ፣ ይበተናሉ፣ አሳዳጊ ያጣሉ። egaan waa'ee sagaagalummaa ilaalaa jirra. Sagaagalummaan fayyaa foonii keenya irratti qofa miti rakkina fidu. Fayyaa foonii qofa irratti miti. Yookiin ofii keenya irratti qofa miti kan dhumu. Xaaxaan inni fidu, mazaziin inni fidu, mudoon inni fidu kan itti aanee jiru. Nurratti qofa kan dhumu miti. Abbaa irratti qofa kan dhumu miti. Maatii kaan irrattis rakkina fida. Maatiin bittinnaa'uu danda'an. Fakkeenyaaf fi abbaan rakkoo kanaatiin yommuu dhibee garaagaraatiin qabamanii lafarraa du'anii, du'uu haadhaaf abbaatiin daa'imni bakka seentu dhabdi, guddistuu dhabdi. Kanaafuu kun rakkina guddaadha. Gama birootiin immoo abbaan manaa fi haati manaa rakkoo kanaatiin yommuu gargar bahan ijoolleen bakka itti gortu dhabdi. Abbaa fi haadha tokko waliin guddachuun daa'imaaf bu'aa guddaa qaba. Daa'imni garuu haadhaaf abbaa gargar ba'an gaa'ila diigame gidduutti dhalatan baay'ee rakkatu, baay'ee dhiphatu. Kanaafuu naamusa gaarii kiristaanummaa keenya keessatti kun hin gorfamu jechaadha. Gochaa kanarraa of eeggachuun barbaachisaadha. Kan biraa nageenya illee ni booressa. Abbaan manaaf haati manaa, abbaan warraa fi haati warraa waliin jiraachuu isaanii nageenya dhaba jechaadha. Yeroo hunda waliin danda'u, mana murtii dhaabbachuu danda'u, hawaasa keessatti, jaarsummaa keessatti namoota rakkisuu danda'u, ofiifis hin rakkatu, maatii isaanii hin rakkisu, fira isaanii hin rakkisu, aantii isaanii hin rakkisu. Kanaafuu nageenya hawaasaa,
nageenya naannoo amantaatillee booressuu danda'a jechaadha kun. Nageenya nama dhuunfatis immoo booressuu danda'a. Jaalala wayya waliin ta'anii waliin jiraachuu sana jechaadha. Kan biraa hawaasummaa illee ni diiga, ni booressa. Namoota waliin jiraachuun amaleeffachuu utuu qabnu waliin walirratti kaka'u, wal jibbuu, wal balaaleffachuun ni dhufa jechaadha. Kanaafuu namni illee gaa'ila keenya yeroo diignu namni kan biroo nu amanuu hin danda'u jechaadha. Fakkeenyaaf dhiirri tokko har'a gaa'ila isaa yoo diige haadha warraa kan biraa godhachuu yoo barbaade isa amantee ittiin galtu jechaadha. Waan kaleessa inni raawwate san waan beektuuf anas kanuma na godha jetti. Dubartiin takkas yookiin shamarri takkas gaa'ila ishee salphumatti diigdee yeroo deemtu, yeroo rakkoo uumtu dhiirri kan biroo ishee fuudhuudhaan danda'u. Otuma dogoggora keessa fuudheyyuu, otuma eenyummaa ishee otoo hin beekin fuudheyyuu jireenya keessatti rakkoo uuman jechaadha. Yeroo hundumaa isaan wal jeequ. Firri isaanii, ollaan isaanii, maatiin isaanii isaan wajjin rakkatu jechaadha. Kanaafuu jireenya hawaasummaa keessatti rakkina uuma sagaagalummaan. Kana qofa miti. Baay'ee nama saalfachiisa. Asaffaarii ነው። ዝሙት በጣም አሳፋሪ ነው። ክብር የለውም። ከደረጃ የሚያወርደን ነው። ሰዎች እንዳያከብሩን፣ ሰዎች ቦታ እንዳይሰጡን፣ ሰዎች እኛ ባለጌዎች፣ ስዶች እንደገና ደግሞ ወደ ሽርሙጥናው ዓለም እንደገባን አድርገው ስለሚገምቱን ክብር አይሰማንም ማለት ነው እና አሳፋሪ ድርጊት ነው። ሰጋገሉማን ባየነ መቃነሳ ዋን ኡልፊነ ቀቡ ሚቲ jireenya keenya keessatti inni kun nurra gahuu jechuun sammuu keenya keessatti gaarummaan nutti hin dhaga'amu. Hojii gaariin hojjedhaa jennee of ibsuu, of mul'isuu kan ittiin dandeenyu miti. Of dhoksuutu itti baay'ata jechaadha. እና ከሚስት ውጪ ወንዱ የሚፈጽመውና ሴቷም ከባል ውጪ የምትሰራው የግብረ ሥጋ ግንኙነት ነው ዝሙት የሚባለው። በደንብ አስተውል ይሄን ቃል። ወንድ ከሆነ ከሚስቱ ውጪ የሚፈጽመው፣ ሴት ከሆነች ከባሏ ውጪ የምትፈጽመው ምን የሚባለው የግብረ ሥጋ ግንኙነት ምን ይባላል? ዝሙት ይባላል ማለት ነው። እጋ dhiirri tokko haadha warraa isaatiin ala walqunnamtii saalaa daangaa hin qabne kan raawwatu yoo ta'e haadha warraa isaatiin ala kan eeyyamameef haadha warraa isaa waliin raawwachuu. Garuu inni haadha warraa isaa dhokatee gara dubartii kan ishee biroo bira deemee dubartoota daangaa hin qabne walqunnamtii saalaa daangaa hin qabne yoo raawwate kanatu sagaagalummaa jedhama. Yookiin dubartii ta'uu dandeessi. Abbaa warraa ishee dhokattee bakka abbaa warraa ishee hin beeknetti asumaaf achi deemtee sagaagalummaa yoo raawwatte yookaan bakkeewwan garaagaraatti Oromiyaa keessatti ejjuu jedhanii ibsan sagaagalummaa kana jechaadha. Yoo haala akkasii sanarratti argamte sagaagaltuudha jedhamti jechaadha. ይሄ ነው ዝሙት የሚባለው። ያላገቡ ከማግባታቸው በፊት የሚያደርጉት የጾታ የወንድና የሴት ግንኙነት በእግዚአብሔር የተፈቀደ አይደለም። ይሄንንም ልናገናዝብ ይገባል ማለት ነው። ያላገቡ ሰዎች ራሱ አንዳንዶቹ ምን አይነት እይታ ነው ያላቸው እንደሆነ ልንጋባ ነው፣ ምን ችግር አለው? አንቺም የኔው ነሽ እኔም ያንቺው ነኝ፣ ስለዚህ ለምን በጋራ ግብረ ሥጋ ግንኙነት አንፈጽምም? ነገም የኔው አይደል ነገም ያንቺው አይደለው የሚሉ ሰዎች፣ ማታለያ ማባበያ ሐሳብ የሚያቀርቡ ሰዎች አሉ ማለት ነው። ይሄም ራሱ ኃጢአት ነው። ያላገቡ ሰዎች ከማግባታቸው በፊት የግብረ ሥጋ ግንኙነት መፈጸም በእግዚአብሔር አልተፈቀደም። በማህበረሰብ በባህላችንም አልተፈቀደም። በድብቅ ሰዎች የሚያደርጉት ነው። ይሄም ራሱ ዝሙት ነው የሚባለው ማለት ነው። ሕጋዊ ጋብቻ እስካልተፈጸመ ድረስ የሚደረገው ግንኙነት ዝሙት ይባላል። egaan kanarratti wanti hubachuu qabnu yoo jiraate warri hin fuudhin, warri hin heerumin, utuu waliin fuudhin namoonni tokko maal godhu? Silaa ani suma waliin nan jiraadha, borus ati tiyyaa, borus ani keetii, kanaafuu maaf har'uma jalqabnee waliin hin rafne, maaf sagaagalummaa raawwanne, maaf walitti dhufeenya fedha foonii keenya
hin raawwanne jedhanii kan wal gaafatan ni jiru jechaadha. Akka eeyyama Waaqayyootti kan raawwate miti kunis. Eeyyamni Waaqayyoo gaa'ila raawwannee walitti dhufeenya goonu santu kan Waaqayyoon eeyyameedha. Kan tokko nu taasisu, kan eebba qabu isa sanidha. Waaqayyo birattis kun hin eeyyamamu, aadaa keenya keessattis hin eeyyamamu jechaadha. እና ይሄ ድርጊት በወንዱና ተመልከቱ ምንድን ነው? በተለይ ይሄን ድርጊት የሚፈጽሙ ሰዎች ማለት ነው በሰማያዊውም ዓለም ወንጀል ሆኖ መንግስተ ሰማያትን የሚከለክል ነው። መንግስተ ሰማያትን ይከለክላል። ይሄንን የፈጸመን ሰዎች ንስሐ ልንገባ ይገባል ማለት ነው። ያው ነገ ያባለን ብለን በዱቤ ይሄን የፈጸመን ሰዎች ምን መሆን ያለብን ማለት ነው? ንስሐ ልንገባ ይገባል። ለምን? መንግስተ ሰማያትን የሚከለክል ዝሙት ስለሆነ። ወሪሳ ከነ ራወኔ fakkeenyaaf gaa'ila dura sila gaafa gaa'ilaattis nuti kanuma waliiti jennee warri kana raawwanne gochaan kun sagaagalummaa jedhama. Mootummaa Waaqayyoo nu dhaalchisuu hin danda'u. Kanaafuu warri otoo gaa'ila hin raawwatin duubeedhaan gochaa akkasii raawwanne gaabbii galuu qabna jechaadha. Gaabbii galuu danda'u qabna. Waaqayyootiin walitti araaramuudhaaf jechaadha. እና እግዚአብሔርን የማጣት ታላቅ በደል ኃጢአት ነው። ይህንን መረዳት አለብን ማለት ነው። ዋቀዮ ዳቡudha kun namas ዳቡudha kun አንዳንድ ሰዎች ምናልባት ይተወኛል እያሉ በተለይ ሴቶች ይተወኛል ስለዚህ ደስ ይበለው እሱን እያሉ ይሄን ይፈጽማሉ። ይሄ ትልቅ ኃጢአት ነው። እግዚአብሔር ካላስተወሽ እግዚአብሔር ከፈቀደልሽ ላንቺ የታሰበው ወንድ ያንቺው ነው። እግዚአብሔር ከፈቀደ ያንቺና የሱ ፈቃድ ብቻ ከሆነ ግን ላይሆን ይችላል ትዳሩ ሁሉ ማለት ነው። ደግሞ የተፋቀረ ሁሉ ይጋባል የሚል ሕግ የለም። ላይጋቡ ይችላሉ። ያጨ ሁሉ እጮኛ የሆነ ሁሉ ጋብቻ ይፈጽማል ማለት አይደለም። የመጠናናት ጊዜ ስለሆነ የጮኝነት ጊዜ ልንጠነቀቅ ይገባል ማለት ነው። እጋን ወንቱ ባቸው ቀብኑ ዋቀዮ ዳቡudha sagaagalummaa waaqayyo irraa fagaachuudha sagaagalummaa. Kanaafuu namoonni dogongoran cubbuu keessaa bahuudhaaf gaabbii galuu of sirreessuu qabu jechaadha. Of sirreessuu qabu. Jireenya keenya hunda keessatti of sirreessuu, gaabbii galuu, seera mana kiristaanaa keenya beekuu, ittiin jiraachuun barbaachisaadha jechaadha. Namoonni tokko tokko mucaan kunii na fuudhuudhaafi ani immoo isa heerumuu dhafanii inni yoo heerumaa fuudhaaf heeruma dura kana barbaade inni itti gammadu qoodan isa dhabu jedhaniitu waan hin taane keessa galu. Yoo Waaqayyoon siif hin eeyyamin keen ta'u, yoo Waaqayyoon siif eeyyame immoo maalis haa ta'u keetu. Kanaafuu jireenya keenya keessatti isa kana sirriitti qalbeeffachuun barbaachisaadha jechaadha. waan kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha jechaadha። እና በቤተ ክርስቲያናችን ሕግ መሰረት ጋብቻቸውን መስርተው እንዳሉ በአንድ ተወስነው በመጠንቀቅ የሚኖሩ አሉ። እኛም የተቀደሰ ጋብቻን መስርተን እንድንኖር ከዝሙት እንድንጠበቅ እግዚአብሔር ይርዳል። አከመነ ክርስቲያና ከኘት ናሞን ነው ፈይገኒ ኦፍኩስኒ ኦፕሰኒ ሰነቦዳው gaa'ila isaanii akka eeyyama Waaqayyootti raawwatanii gaa'ila isaanii kabajanii jiraatan baay'eetu jiru jechaadha። አንድ እውነት ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። ጋብቻ ክቡር ነው። ጋብቻ ክቡር ነው። መኝታውም ንጹህ ነው። መኝታውም ቅዱስ ነው ይላል እንደውም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ። በጋብቻ ውስጥ የሚደረግ ግንኙነት መኝታው ራሱ ንጹህ ነው፣ ቅዱስ ነው። ከዚህ ጋብቻ የተባረኩ ልጆች ይገኛሉ። ጋብቻ ክቡር ነው። በአንጻሩ ደግሞ ጋብቻ ክቡር ነው ስንል ለሚያከብሩ ሰዎች ነው። ጋብቻን የሚያልከሰክሱ የተልከሰከሱ ቆሻሾች የሆኑ ሰዎች ደግሞ ጋብቻን ያቆሽሹታል። የጋብቻን ስርዓት ይንዳሉ። ጋብቻን ያረክሳሉ። ጋብቻ ክቡር ነው፣ ያስከብራልም። ስለዚህ ጋብቻን የሚያከብሩ ሰዎች ይከበራሉ። ጋብቻን የሚንቁና የሚያንቋሽሹ ሰዎች ይንቋሸሻሉ፣ ይዋረዳሉ። እና በዚህ ምክንያት ነው ብዙ ጊዜ ያለመጣጣም
የስሜት አንድ አለመሆን፣ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጪ ስለምንፈላለግ ነው እና አመንዝራ መሆን የመጣው በዚህ የተነሳ ነው ማለት ነው። keessattuu gaa'illi kabaja qabeessa, ulfina qabeessa. Namoonni gaa'ila isaanii kabajan kabaja qabu, ulfina qabu. Namoonni immoo gaa'ila isaanii hin kabajne immoo kabaja hin qaban, ulfina hin qaban. Salphattoota jechaadha. Kanaafuu nuti akka seera mana amantaa keenyatti deddeebi'uu qabna jechaadha. Waaqayyoon akka gaa'ila keenya nuuf eebbisu. Gaa'illi qulqulluudha jedhe Phaawulos. Gaa'illi qulqulluudha. Waliin rafuu isaalleen qulqulluudha jedhe. Waliin rafuun illee akka xuraa'ummaatti kan lakkaawwamu. Xuraa'ummaan kan gaa'ilaan ala deemamu sani, kan dhokatanii raawwatan sani, kan eeyyama waaqayyootiin ala deeman santu xuraa'ummaadha. Naamusa gaarii kiristaanummaa keenya keessattis kun hin eeyyamamu. Kana barachuun kan nu barbaachise hundee keenya kan jennus kanumaafi. Kanaafuu namni kamiyyuu gaa'ila dura yookiin utuu gaa'ila keessa jiru gaa'ila keessa deemee ማንኛውም ሰው በጋብቻ ውስጥም እያለ ጋብቻም ሳይመሰርት ወዲያ ወዲህ እየሄደ የሚወሰልት ሰው ምን ትዝ ሊለው ይገባል? አታመንዝር የሚለውን ማስታወስ አለበት። አታመንዝር ተብሏል። ስለዚህ በዚህ ሕግ መመራት አለበት ማለት ነው። ይሄ ነው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባራችንን ውብ የሚያደርገው የሚያሳምረው፣ መጨረሻችንንም የሚያሳምረው። የተሳሳትን ሰዎች ደግሞ ንስሐ መግባት መፍትሄ አለው። ንስሐ መግባት፣ በተሳሳተ መንገድ አለመቀጠል። jiruuf jireenya keenya keessatti namootni gaa'ila keessas jiru, gara gaa'ilaattis hin galin, wanti irraa of eeguu qabnu yoo jiraate sagaagalummaarraa of eeguu qabna jechaadha. Namni hundummoo waliin qixxaatu waan ta'eef kan dogongorree qofni immoo yoo jiraanne gaabbii galuu qabna. Sana booda cubbuu akkasii sanitti deebi'uurraa of eeguu qabna jechaadha. Akkas taanaan naamusa gaarii kiristaanummaa keenya keessatti nuuf galee jira, barannee jirra. isa barannee san ittiin jiraachaa jirra jechaadha። አሁን ያለችው ዓለም በጣም የተበላሸች ዓለም ናት። በተለይ በዚህ ጉዳይ ዙሪያ በሀገራችን በኢትዮጵያ በተለይ በአውሮፓ በሩቅ ሀገር የምንሰማው ሰዎች ከመጋባታቸው በፊት እንሞካከር እየተባለ የሙከራ ጊዜ ጋብቻ አለ። የሙከራ ጊዜ የኮንትራት ጋብቻ ማለት ነው። የኮንትራት ጋብቻ ይፈጽሙና ለአንድ አመት፣ ለሁለት አመት፣ ለሶስት አመት ብለው ይፈራረማሉ። ከአንድ አመት በኋላ ከተስማማን እንቀጥላለን፣ ኮንትራት እናድሳለን፣ ካልተስማማን እንቀዳለን የሚሉ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ይቅር ይበላቸው። እና እኛም ሀገር ላይ እንደዚህ አይነት ሙከራዎች ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ወይም ትኩረት ባልተሰጠው ቀጥተኛ በሆነ አካሄድ እየተፈጸመ ይገኛል ማለት ነው። በተለይ ብዙ ወጣቶች ተልከስክሰው የቀሩት በዚህ ህይወት ውስጥ ነው። አንዳንድ እባብ የሆኑ ወንዶች የዋህ የሆኑ ሴቶችን በዚህ እየማረኩ ደግሞ በጥቅማ ጥቅም እየደለሉ እያታለሉ ወደዚህ የሚያስገቡ አሉ ማለት ነው። በሀገራችን በኢትዮጵያ ራሱ ሹገር ዳዲ፣ ሹገር ማሚ የሚባሉ ሀብታሞች ሴት ልጆችን የሚያባልጉ፣ ገና ሹገር ማሚ የሚባሉ እናቶች ትዳር የፈረሰባቸው፣ ስነ ምግባር የሌላቸው፣ ጋጠ ወጥ የሆኑ እድሜያቸው የገፋ የሆኑ ሴቶች ከቅንጦትና ከምቾት የተነሳ የስጋ ፍላጎታቸውን ለማርካት አንዳንድ ወንዶችን በገንዘብ እየገዙ እና ከኔ ጋር ተኛ የሚሉ አሉ ማለት ነው። እና ሹገር ማሚ ልክ እንደ ስኳር ጣፋጭ የሆኑ እናቶች እና ጣፋጭ የሆኑ አባቶች ተብለው ተሰይመዋል በዘመኑ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይቅር ይበለን። እና ከእንደዚህ አይነት ህይወት ልንሸሽ ይገባል። የዝሙት ውጤት ነው ይሄ። ዝሙት ክብር የለውም፣ ክብርንም ያስገፍፋል። egaan akka Awurooppaa akka biyyoota gurguddatanii yeroo ilaallu namoonni tokko tokko gaa'elayyuu kan raawwatan kontiraatanii hamma waggaa manaa waliin jiraannaa yoo wal taane waliin fufnaa waliigaltee keenya ni haaromsinaa yoo wal ta'uu baanne immoo gargar deemnaa jedhanii kan biyya waliin ga'an baay'eetu jiru jechaadha. Kuni biyya keenya keessattis darbee mul'ataa jira. Ijoolleen shamarranii ijoollummaa isaaniitti utuu homaa beekin qacalee ta'anii yeroo jiranitti namoota akka bofaasan ta'anii
guyyoomfamanii waa baay'ee keessa galaniiru jechaadha. Dhabaanis kan ka'e, rakkachuudhaanis kan ka'e, rakkina isaanii jalaa bahuudhaaf jecha harka dhiirota akkanaa galanii jireenyi isaanii jalaa badee guyyaan isaanii itti dukkanaa'e kan hafan baay'eetu jiru jechaadha. Sagaagalummaan guyyaa namatti dukkaneessa. Sagaagalummaan waan gaariiti jechaadha. Biyyuma keenya as Itoophiyaa keessatti illee yeroo ammaa kana shugar maamii, shugar daadii kan jedhaman ni jiru. Shugar maamii kan jedhaman kuni dubartoonni umrii gaggeessanii fi gurguddoon jireenyi isaanii hunda caalaa kan ta'ee fi itti tole dhiirota garaagaraa ofitti waamanii isa waliin rafuun qaba jedhanii qarshii kennan. Miidiyaalee garaagaraarraa ni dhageenya. Miidiyaalee adda addaarraa dhaggeeffachaa jirra jechaadha. Warri gaa'ela qaban illee kana raawwatan baay'eetu jiru jechaadha. Gaa'eluma keessa illee jiran cubbuu akkasii kan raawwatan. Dhiironni tokkos immoo dubartoota baay'ee babbareedoo ta'an karaa irratti eeggatanii qarshii kennanii fi goyyoomsanii yookiin hojiin siif kenna maalan siif ta'a jechuudhaan goyyoomsanii ijoollee dubartoota ulfinaa gadi kan buusan baay'eetu jiru jechaadha. Namoota akkanaatiin jireenyi nama baay'ee dukkana keessatti namoota baay'ee jalaa dukkanaa'ee jira jechaadha. Kanaafiyyuu sagaagalummaan waan gaarii miti. Kanaaf sagaagalummaa kana kakuu haaraa keessatti በተለይ በአዲስ ኪዳን የገለጸው ነገር አለ። እንደውም ክርስቶስ አጠናክሮት ገልጾታል። አጠናክሮት ሚስቱን የሚፈታ ካለ በኋላ ታቹን የሚያገባ አለ። ይሄንን በእርግጥ እዛ ቦታ እናየዋለን። ህግ ነው። ይሄ ህግ ሚስቱን የሚፈታ የተፈታችውን የሚያገባ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን በአዲስ ኪዳን ውስጥ ስለምናየው አሁን ስለ ማመንዘር ብቻ ነው ያየነው። ማመንዘር ማለት ምን ማለት እንደሆነ ማመንዘር እንዴት ክልክል እንደሆነ ይሄንን ተመልክተናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ መንፈስ ነፃ እንድንሆን አምላካችን እግዚአብሔር ይፍቀድልን። egaan hundi keenyayyuu wanti beeku qabnu sagaagalummaan waaqayyo biratti kan jibbame ta'u namoonni sagaagalan mootummaa waaqayyoo kan hin dhaalle ta'u warri dogongoran immoo gaabbii galanii waaqayyotti dhiyeessuun akka isaan barbaachisu barannee jirra jechaadha. Egaan barumsa keenya har'aa keessattis kamiin jiraachuu akka qabnu barannee jirra jechaadha. Kanaafiyyuu barumsi kuni xiqqoo babal'aadha waan ta'eef har'aaf kanuma irratti nu gahaa. Gaaffii yoo qabaattan gaaffii keessan keessummeessina. Kan nu barsiisee kan nu gorfatee waaqayyoon ulfina isaaf haa ta'u ያስተማረን የመከረን አምላካችንና አባታችን